Nagaa maatiiwwan Abdii Fiiziksii Akaadaamii akkam jirtu nagaa keessanii fayyaa keessanii egaa har'ammoo fiiziksii kutaa 11 boqonnaa 7ffaa waa'ee nuclear physics kutaa 3ffaa waliin ilaalla jechuudha. Egaa kutaa har'aa keessatti kan waliin ilaallu what keeps the nucleus together gaafi guddaadha jechuudha. Egaa har'a baay'inaan gaafi kana deebisaatii waliin turre jechuudha. Nucleusii maaltu walitti qaba? Egaa akkuma beektan nucleusiin atomoota kan neutronii hin qabneetiin ala jechuudha. Fakkeenyaaf kan hydrogen waanitiin ala protonootaa fi neutronota irraa akka ijaarame ni beektu jechuudha. Fakkeenyaaf kuni nucleus helium yoo ta'e inni kun jechuudha protonii 2 fi neutronii 2 qaba jechuudha. Protononni kun lamaan chargii positive waan qabaniif lamaan isaaniiyyuu humna wal dhiibuu akka walirratti dalageessan barattanii jirtu jechuudha seera Columbus irraa. Kanaafuu sababa wal dhiibuu protonota kana lamaaniitiin nucleusiin kun maaliif adda adda hin cabne maalidha kan walitti isaan qabu kan jedhu sirriitti waliin ilaallaa jechuudha. Egaa jalqaba irratti maal ilaalla jechuudha? Waa'ee binding energy ni ilaalla jechuudha. Nuclear binding energy ni ilaalla. And then binding energy per nuclear. Akkasuma immoo binding energy kuni tokkoon tokko nucleonotaaf yookiin immoo tokkoon tokko protonii yookiin immoo tokkoon tokko neutroniitiif hiramee maaltu argama kan jedhu ni ilaalla jechuudha. And then nuclear stability. Egaa gaafiin keenya jalqaba nucleusii maaltu walitti qabaadha? Isanii deebisna. Achiin immoo isa kana wal qabatee binding energy kan jedhamu yookiin immoo anniisaa nucleusota walitti hidhee jiru yookiin immoo anniisaa nucleusii walitti hidhuudha jechuudha inni kun. Tokkoon tokko nucleonotaa yookiin immoo protonotaaf neutronotaaf anniisaa kana immoo yoo hirre binding energy per nucleon arganna jechuudha. And nuclear stability tasgabbaa'ina nucleusotas ni ilaalla jechuudha. Egaa qabiyyee kana erga barattaniin booda you should be able to explain the forces that hold the nucleus together. Humnoota nucleusii walitti hidhanii qaban ibsuu danda'uudha qabaattu jechuudha. And then distinguish between the strong and the weak nuclear force. Garaagarummaa strong nuclear force fi weak nuclear force gidduu jiru ibsuu danda'uudha qabaattu jechuudha xumura viidiyoo kana irratti jechuudha. Jalqaba irratti nucleusii wanta walitti hidhu yookiin immoo nucleusiin akka wal dhiibbaa protonotaatiin hin caccabne humni gargaaru maal akka ta'e ni bartu. Sanaan booda immoo humna strong nuclear force fi weak nuclear force jedhaman kana garaagarummaa isaanii ibsuu danda'uudha qabaattu. And you should define nuclear binding energy and its significance. Akkasuma nuclear binding energy hiika itti kennitu barbaachisummaa isaa yookiin immoo faayidaa isaas hubachuudha danda'u qabdu jechuudha. And then calculate binding energy per nucleon and interpret its meaning. Binding energy per nucleon yookiin immoo anniisaa nucleusii walitti hidhu kana dhiibbaa inni tokkoon tokko protonii yookiin immoo tokkoon tokko neutronii atamii irratti qabu ni shallagdu. Akkasuma hiika isaa immoo maal gootu jechuudha ni xiinxaltu yookiin immoo sirriitti hubattu jechuudha. Isa kana mirkaneeffachuudha qabdu. And you should analyze factors affecting nuclear stability. Kanaafuu wantoota tasgabbaa'ina nucleusii miidhuu danda'an yookiin immoo nucleusiin tokko akka hin tasgabboofneef wantoota sababa ta'uu danda'an ni xiinxaltu yookiin immoo ni qaacceessitu jechuudha. Kanaafuu isinis chaanalichaaf keessummaa taanan subscribe gochuudhaan maatii ta'a. Maatii yoo taatan viidiyoowwan like share gochuun dagatiina. Akkasumas caalmatanii deeggaruu barbaaddan yommuu viidiyoo kiyya ilaaltan VPN banachuun dagatiina. Telegiraamii chaanalii keenyas join gochuun dagatiina. Abdii Fiiziksii Akaadaamii akkasuma fuula Facebook keenyas join gochuu dandeessu. Telegram irratti akkasuma Instagram irratti akkasuma TikTok irratti akkasuma kanaafuu social media yookiin immoo platformota hunda irratti nu hordofuu dandeessu jechuudha. Egaa kallattumaan qabii keenya irratti haasa'na. What keeps the nucleus together? Nucleusii maalidha kan walitti hidhee qabe? What is holding the cluster of nucleons, which means protons and neutrons, together instead of repelling each other due to electrostatic force of protons and fly apart? Protonota fi neutronota nucleusii tokko humna electrostatics yookiin immoo humna wal dhiibuu protonota caaluudhaan nucleusii kan taasise walitti hidhee kaa'u maal inni jedheet gaafii keenya ijoodha jechuudha. The answer is a strong nuclear force. Deebiinsaa maalidha jechuudha? Strong nuclear force dha jechuudha. Egaa gara fuulduraatti ni barattu jechuudha sirriitti nucleononni kana jechuun
prootononni fi niwutiroonoonni kwarkota irraa kan ijaaramanidha jechuudha. Fakkeenyaaf niwukileesii hiiliyemii osoo fudhanneeti niwukileesiin hiiliyemii niwutiroonota 2 fi prootonota 2 qaba jechuudha. Niwutiroonota 2 fi prootonota 2 qaba. Prootonni chaarjii poozitiivii qabu beekamaadha. Niwutiroononni immoo niwutiraalidha jechuudha. Egaa niwukileesii kana kan walitti hidhee qabu maal inni kan jedhudha jechuudha kan laallu. Maaliif niwutirooniin chaarjii dhabeessa prootonni kun lamaan immoo humna wal dhibuu irratti dalageessu. Innis maal jedhama? Strong nuclear force jedhama jechuudha. Strong nuclear force kunis immoo kan jiru maalirraa jechuudha? Tokkoon niwutiroonota kwarkota irraa kan ijaaramanidha jechuudha. Kwarkota 6tu jiru. 3 down quarks and 3 up quarks kan jedhamu jiru jechuudha. Egaa kwarkonni kun immoo waan akka ceedhaatiin bakka buusne jechuudha. Humni isaanii cimaa ta'uu isaanii irraa kan ka'e jechuudha. Kwarkonni kunniin immoo maalii walitti hidhamanii jiru jechuudha? Waan guluuwwansi jedhamu baay'ee humna cimaa ta'e kan qaburraa jechuudha kan walitti hidhamanii jiran. Egaa bifa kanaan kwarkonni kun tokkoon prootonii yookiin immoo tokkoon niwutiroonii keessatti bifa kanaan wal hidhanii argamu jechuudha. Egaa sababa humna kanaatiin strong force kan jennu kun tokkoon prootonii fi niwukileesii niwutiroonii keessatti kan argamudha jechuudha. Niwukileesii keessatti, prootonii keessattis, niwutiroonii keessattis kwarkonni kun ni argamu. Kwarkota kana immoo walitti hidhee kan argamu guluuwwansi waan jedhamu jira. Inni humna guddaa kwarkonni kun akka walitti dalageessan taasisa fageenya murtaa'e irratti jechuudha. Sababa kanaaf naannoo diiyaameetira yookiin immoo raadiyeesii baay'ee xiqqoo irratti prootononnis niwutiroononnis hundi isaaniitu garmalee akka wal harkisan nutti agarsiisa jechuudha. Sababa kanadha jechuudha niwukileesii kan taasisu jechuudha. Alright. Then what is strong nuclear force? Egaa ka strong nuclear force yommuu jennuun maal jechuu keenyadha? Kan jiru ilaallaa jechuudha ammoo define goona. The strong nuclear force is a very short range attractive force that acts between nucleons, which means protons and neutrons. Egaa strong nuclear force kan jennuun humna fageenya baay'ee gabaabduu ta'e irratti dalagaa'u ta'eet humna maal irratti dalagaa'u? Fageenya baay'ee gabaabduu ta'e irratti dalagaa'u ta'eet yeroo hunda attractiveedha jechuudha. Naannoo kamitti fageenya san irratti fageenya murtaa'e qaba. Fageenya san ni ilaalla. This force acts between nucleons, protons and neutrons. Protonotaa fi neutroonota gidduutti akka amma ilaalaa ture sanatti kan dalagaa'udha jechuudha. Protonota fi neutroonota akka isaan maal hin taane akka isaan waliin baqanne yookiin immoo niwukileesiin akka hin caccabneef kan gargaaranidha jechuudha. Alright. It is strong enough to withstand the electrical repulsion up within a distance of slightly more than the radius of nucleon, about 10 the power of the negative 15 meters. Egaa naannoo tokko femtometrii yookiin immoo 10 the power of negative 15 meters kanatti humna wal dhiibuu elektirikaalaa prootonotaa kana dandeettii mo'achuu qaba jechuudha. Kanaaf humna baay'ee cimaa ta'edha jechuudha. Isa kanadha niwukileesii keenya kan walitti qabee nuu kaa'u jechuudha. Fakkeenyaaf as ilaala. Prootononni akkasumas immoo niwutiroononni niwukileesii tokko bifa kanaan yoo jiraatan warri chaarjii poozitiivii qaban kuni prootonota inni biluutiin barreeffame immoo niwutiroonota yoo ta'an egaa electrostatic force fi strong force bifa kanaan wal madaalchisuu dandeenya jechuudha. Egaa electrostatic forcein fageenyi isaa reenjiin isaa daangaa miti jechuudha. Infinityidha jechuudha. Hamma isaatu gadi bu'a malee egaa formulaa keessan ni yaadattu electrostatic force F equals maaliin barbaaddu jechuudha. Electrostatic force F equals K Q1 over Q2 divided by R squared dha jechuudha. Kanaafuu hamma chaarjonni kun jiraatanitti prootonii qabna kunoo chaarjii 2 raadiyeesiin kun amma barbaade yoo guddate illee humni isaa hammaan xiqqaata malee humnichi ni jiraata jechuudha. Garuu strong force bira yoo dhuftan iddoo kanatti jechuudha. Strong force bira yommuu dhuftan iddoo kana ilaala. Strong force biratti graafiin inni parpilii dambarraa kun strong force dha jechuudha. Strong forcein egaa distaansiin keenya femtomeetiriidhaan bakka bu'ee naannoo 2 olitti almost 0 dha jechuudha.
jechuudha. Naannoo 3 femtomeetirii irratti yookiin immoo 3 times 10 the power of negative 15 meters irratti strong nuclear force 0 dha jechuudha. Impact homayyuu hin qabu jechuudha. Garuu iddoo kana yoo dhuftan naannoo 1.5 yoo dhuftan guddaadha jechuudha. Fakkeenyaaf biluun kun electrostatic force dha iddoo kanatti ilaala. Kun immoo amma ga'u ilaala. Difference fageenyota kana lamaan gidduu jiru fakkeenyaaf humni kun asii oleen hammami amma kanadha. Asii gadeen immoo humna kana kunoo amma kana ga'a jechuudha. Kanaafuu humnoota kana lamaan resultant force isaanii osoo barbaanne inni gara gadii kun yookiin immoo strong nuclear force kan jenneen kun inni dabala warra gara gadii kun attractive dha jechuudha. Egaa strong nuclear force kunis immoo baay'ee yoo walitti siqee deebi'ee repulsive ta'a. Sababni isaas prootoniin tokkoo fi prootoniin tokko walitti dabalamee akka suudoo tokko hin taaneef jechuudha. Osoo strong nuclear force yemmuu prootoniin garmalee walitti siqan repulsive force ta'uu baate prootoniif prootoniin walitti dabalamuudhaan yookiin immoo prootoniif niwutironiin walitti dabalamaa deemeet waan tokko qofa qabaanna jechuudha. Akka Dimokiraatos fa'aa Aristootil fa'aa jechaa turan sana jechuudha. Waan tokko duwwaa qabaanna ture jechuudha. Kanaafuu akka prootoniin walitti dabalamuudhaan paartikilii guddaa tokko hin uumne yemmuu isaan garmalee walitti siqan kanoo ni dhiiba naannoo duwwaa tuqaa 5 gadi irratti almost ni dhiiba jechuudha. Sana walitti garuu baay'ee harkisa iddoo kanatti jechuudha niwukileesiin keenya kan uumamu humna kanaanidha jechuudha. Bifa kanaan walii madaalchisuu dandeenya. Egaa electrostatic force immoo yeroo hunda positive dha. Positive repulsive agarsiisa. Negative immoo attractive ta'uu isaa agarsiisa jechuudha. It affects both nucleons. This strong nuclear force affects both nucleons, which means both protons and neutrons. Lamaan isaan irrattuu dhiibbaa wal fakkaataa gaggeessa jechuudha. It is independent of charge. Charge irratti maalidha? Kan hundaa'u miti jechuudha. Charge positive ta'e, charge maleessa ta'e lamaan isaa niwukiloolonni hundi isaaniitu haala wal fakkaataatiin raadeesii gabaabaa kanarratti wal harkisu jechuudha. Then amma immoo waa'ee nuclear forces, weak nuclear forces beeknee darbuu qabna jechuudha. What is weak nuclear force? All right. The weak nuclear force acts inside of individual nucleons, which means that it is even shorter ranged than the strong nuclear force. Egaa weak nuclear force kun tokkoon niwukiloonota keessatti yookiin immoo tokko prootoonii yookiin niwutiroonii keessatti kan dalagaa'udha. Reenjiin isaa garuu even it is shorter than the range of strong nuclear force. Kan strong nuclear force irra iyyuu baay'ee xiqqaa kan ta'edha jechuudha. Kanaafuu strong nuclear force naannoo meeqatti jennee kan dalagaa'u naannoo 10 the power of negative 15 meters naannoo kana jechuudha. Naannoo kana. Even kanaa gadiidha jechuudha. Shortiin immoo weak nuclear force irratti dalagaa'uu danda'u. Kanaa gadiidha jechuudha. So inni kun immoo maaliif sababa ta'a jechuudha? The weak nuclear force can split electrically neutral neutron into a proton and an electron. Egaa weak nuclear force kuni gaheen isaa inni guddaan maal inni? Niwutiroonii niwutiraalii taate yookiin immoo niwutiroonii chaarjii dhabeettii taate kana gara prootoonii fi elektirooniitti caccabsuu danda'a jechuudha. In this process, subatomic particles are released near the speed of light. Yeroo kana yemmuu weak nuclear force kun niwutiroonii irraa prootoonii fi elektiroonii uumu niwutiroonii cabsuudhaan subatomic particle yookiin immoo citoonni suudoo atomawaa saffisa ifaatiin naannoo saffisa ifaatti saffisni isaanii naannoo saffisa ifaatti kan dhiyaatuun maal ta'uun ni dhuka'u jechuudha. Saffisni ifaa naannoo 3 baay'isuu kodhaan paaworii 8 meetira per second akka ta'e ni beektu jechuudha. These fast particles allow near fusion reaction, combination of 2 or more nuclides to form a single nuclide by then releasing enormous energy. Egaa yeroo kana yemmuu paartikiloonni gallakkifaman yookiin immoo dhuka'an kana maaltu uumama jechuudha? Nuclear fusion reaction uumama jechuudha. Niwukileesonni xixiqqoon lama walitti dhufuudhaan niwukileesota haaraa guddaa ta'e uumu jechuudha. Yeroo kana anniisaa baay'ee guddaa ta'e maddisiisu jechuudha. Akkaataa aduun keenya yookiin immoo urjiileen hawaa keessa jiran hedduun isaanii anniisaa itti maddisiisan isa kana nuclear fusion kana fayyadamuudhaan jechuudha. Alright. Generally, the weak nuclear force is responsible for the radioactive decay of certain nuclei. Egaa weak nuclear force kan jennuun kun walumaa galatti gaheen isaa maalidha jechuudha? Radioactive decayidhaaf murtaa kan ta'edha jechuudha. Egaa kutaa itti aanu keessatti waa'ee radioactive kana bal'inaan ilaalla. So radioactive kanaaf jalqaba irratti sababa kan ta'u eenyudha jechuudha? Weak nuclear force kanadha jechuudha. Alright.
Then what is the difference between or among strong force, weak force and a gravitational force? Garaagarummaan strong force, weak nuclear force fi gravitational force gidduu jiru mee compare hagoonu gabaabinaan jechuudha. At the range of 10 to the negative 15 meters, slightly more than the radius of nucleon, the strong force is approximately 100 times as strong as electromagnetism. Radiasi kanarratti, radiasi baay'ee gabaabaa ta'e kanarratti, naannoo kanarratti harka dhibba humna wal dhiibuu prootoonota caalaa jechuudha. Strong force kun baay'ee guddaadha jechuudha. Imagine godha. Harka dhibbaan caalu jechuun baay'ee guddaadha. Keenyaaf namni hamma keessan lama ga'u baay'ee guddaadha jechuudha. Hammuma sallaalaati immoo wanti hamma keessan dhibba ta'u is too huge. Kanaafuu humna wal dhiibuu prootoonota sana harka dhibbaan akka caalu nutti agarsiisa jechuudha. And it is 10 the power of 6 on about 1 million times as strong as the weak interaction. Weak nuclear force immoo naannoo miliyoona tokkootiin caalaa jechuudha. And 10 the power of 38 times as strong as gravitation. Gravitation immoo egaa humnoota uumamaa afran jira keessa isa dadhabaadha jenneerra. There are 4 fundamental forces in nature: strong nuclear force, weak nuclear force, electromagnetism, and a force of gravity. So the weakest one is gravitational force. So gravitational force kana harka meeqa isaa ta'a? Harka 10 power 38 isaa ta'a. Kanaafuu strong force kun baay'ee cimaa ta'uu isaa kan nutti agarsiisudha jechuudha. The other is nuclear binding energy. What is nuclear binding energy? All right. Nuclear binding energy is the energy that holds nucleons together. Nuclear binding energy kan jennuun nucleonota yookiin immoo prootoonota fi neutroonota nucleusii keessatti kan walitti hidhuudha jechuudha. Fakkeenyaaf kuni nucleusii helium osoo ta'eeti, nucleusii helium osoo ta'eeti 4 energiin nucleonota helium kana walitti hidhu kuni nuclear binding energy jedhama jechuudha. Another equivalent definition of binding energy is it is the minimum energy that is required to disassemble or to break up the nucleus of an atom into its constituent nucleons. Gama biraatiin binding energy jechuun anniisaa isa xiqqaa nucleusii atomii tokko gara nucleonota yookiin immoo prootonotaa fi neutroonota inni irraa ijaarametti caccabsuuf barbaachisuudha jechuudha. Fakkeenyaaf nuclear binding energy of helium osoo jenneeti, nuclear binding energy of helium osoo jenneeti anniisaa isa xiqqaa nucleusii helium kana gara prootonotaa fi neutroonota isaatti caccabsuuf nu barbaachisu jechuudha. Ifa isin ta'eera jedhee yaada. How can we determine the binding energy of a nuclide? Binding energy nucleusii tokko akkamitti barbaaduudhaa dandeenya? The mass of an atomic nucleus is less than the sum of the individual masses of the free constituent protons and neutrons. Kana jechuun maal jechuudha? Fakkeenyaaf hydrogen 2 osoo qabaanneeti, hydrogen 2 osoo qabaanneeti, nucleusiin hydrogen 2 protonii tokkoo fi neutroni tokko qaba jechuudha bifa kanaan. Inni positiiviin kun protonidha, inni sun immoo neutroni yoo ta'e jechuudha. Egaa hang A jennee barreessina kan hydrogen, fakkeenyaaf hydrogen kana yommuu barreessinu maal jennee barreessina? 2 jennaa jechuudha. 2 1 lakkoofsa protoniti, 2 immoo lakkoofsa protonii plus lakkoofsa neutroniti jechuudha. Kanaafuu A na hydrogen 2 jennee bakka buusna, 2 unit jennee bakka buusna jechuudha. Egaa beekamaadha. 2 unitidha jechuudha. Garuu immoo hangi protonii tokko kophaatti it is about 1.00728 unit. 728 unitidha jechuudha. Hangi immoo neutronis ammas kophaa isaatti it is about 1.00867 unit. 867 unitidha jechuudha. Sila hangi hydrogen 2 kun meeqa ta'uu qaba ture? Lakkoofsota kana wal qixa ta'uu qaba ture. Approximation miti jechuudha kan fudhatame. 1.00728 plus
867 atomic mass unit dhaan fudhatame jechuudha. Isheen hangi tuqaatuun eessa dhaqxe? Kanaafu hangittiin energy wayii maddisiisuudhaaf energy jijjiiramtee jirti jechuudha. Isaa gadi ta'a. Kanaafu hangi 2 unit jennu kuni hanga idama tokkon tokko proton fi neutron gadi ta'an jechaa jira jechuudha. Dhugaadhas. The difference in mass or delta M is known as mass defect. Inni kuni garaagarummaan hanga jiraachuun kuni MP plus Mn less than A ta'uun kuni greater than A ta'uun kuni maal jedhama? Mass defect hir'ina yookiin immoo hanqachuu hanga jedhama jechuudha. Once the mass defect is known, the nuclear binding energy Be can be calculated using Einstein's special theory of relativity, which states that mass and energy are equivalent. Al tokko mass defect yoo barre nuclear binding energy kan barbaadamu formula special relative theory yookiin immoo yaadaddama sadataawaa isa addaa kan Einstein kana fayyadamuudhaan maal arganna jechuudha? Binding energy arganna jechuudha. Egaa special theory of relativity in Einstein kun maal ibsa? Hangii fi mass and energy are equivalent jedha jechuudha. Hangii fi anniisaan waa wal fakkaataadha jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Einstein akka ibsetti hangi tokko yookiin immoo energy jechuun anniisaan jechuudha. Energy jechuun hangi tokko diigame yoo deeme xumura irratti energy jijjiiramuu danda'a jedha jechuudha. Kanaafuu maasii waan tokko jechuun energy iddoo tokkotti walitti kuufamee jedhee ibsee jechuudha Einstein. Maalan jedhe hanga jechuun fakkeenyaaf nuyi hanga qabna. Hangi keenya kun yookiin immoo nuyi energy guddaatu walitti summuugame nu ta'e jechuudha. Isa kana jedhee ibsee Einstein jechuudha. Kanaafuu energiin walitti dhufee yoo jedhe xumura irratti maal nuu kenna jechuudha? Hanga yookiin immoo maatar kan jennu sana nuu kenna jechuudha. Isa kanas formulaa maal jedhuun ibse itti aansinee ni ilaalla. MC squared jedhee jechuudha. Hanga nuu kenname tokko baay'isuu maalitiin saffisa ifaa square gochuudhaan arganna jechuudha. Egaa energiin kun baay'ee guddaadha. Fakkeenyaaf hanga keessan iddoo kana galchaati energy kanaan baay'isaa saffisa ifaatiin baay'isaa 3 baay'isuu 10 paaworii 8 square gootanii lakkoofsa guddaa argattu jechuudha. Kanaafuu hangi keenya kun guutumaan guutuutti energy osoo jijjiirameeti energy juulii hedduu maddisiisuu dandeenya jechuudha. Isa kana fayyadamnee ibsina jechuudha. The remarkable equivalent between matter or mass and energy is given in one of the most famous equations of Einstein given by E equals mc squared. Formula isaan kana fayyadamuudhaan arganna jechuudha. Where m is the mass converted into an amount of energy E, m kan jenneen kun hanga gara energy itti jijjiiramu yoo ta'e, C is 3 times 10 the power of 8 meters per second, which is the speed of light. Saffisa ifaa yoo ta'e jechuudha. Isa kana fayyadamuudhaan kan argannudha jechuudha. From this theory, we can deduce that the mass defect is irrachuun hanga yookiin immoo hangi bade kuni is an amount of mass released in the form of energy during the formation of nucleus. Egaa formula kanarraa wanti nuyi conclude gochuu dandeenyu maalidha jechuudha. Egaa hangi isheen baddu suni maal jenneerra tokkoon tokko hangi nucleusii tokko fakkeenyaaf nucleusii maali fudhanne jechuudha sila nucleusii hydrogen 2 fudhanne jechuudha. Nucleusii hydrogen 2 fudhannee protonii tokkoof neutroni tokko yoo qabaate A isaa kuni A is less than mass of proton plus mass of neutron ta'a jechuudha. So hangi isheen iddoo kanatti baddu suni maali wal qixa taati nuun jedhe energy maal uumuudhaaf nucleusii kana uumuudhaaf barbaachisuun wal qixa taati yookiin immoo energy nucleusii kana walitti qabuun wal qixa ta'a yookiin immoo energy isa xiqqaa nucleusii kana protonii fi neutronitti caccabsuudhaaf barbaachisuun wal qixa ta'uusaa kan nutti agarsiisudha jechuudha. All right. This is equal to the binding energy which is then given by B is binding energy equals mass defect times the speed of light squared. Kanaafuu xumura irratti energy nucleusii walitti qabe tokko formula kanaan arganna jechuudha. Hanga
yommuu nuukiloononni pirootoonii fi niwuutiroonni walitti dhufan nuukilasii keessatti walitti dhufan dhabamu baay'isuu saffisa ifaa square isaatiin kan argannudha jechuudha. Masses of subatomic particles are measured in atomic mass unit. Egaa kilogiraamaan negatiiva baay'ee guddaa waan ta'a waan ta'eef keemistirii keessattis akkuma barattan hangi cita suudoowwan atoomotaa atomic mass unit dhaan akka safaramu ni beektu jechuudha. So, one atomic mass unit or simply unit jennee fayyadamna. One unit is about 1.660 times 10 to the negative 27 kilograms. Baay'ee xiqqaadha jechuudha. Kudhan paaworii negatiiva 27 jechuun duwwaa tuqaa duwwaa 26 erga barreessitanii booda lakkoofsa tokko barreessitu jechuudha. Baay'ee xiqqaa ta'uu isaa nutti agarsiisa. So isa kana maal saayintistoonni salphisuudhaaf atomic mass unit jedhaniiti moggaasanii jechuudha. Hanga kaarbanii irraa akkamitti akka moggaasan barattaniitu jechuudha. Kaarbanii 12f hiruudhaan kan argamedha jechuudha. Isa chemistry ra ilala review gochuu dandeessu jechuudha itti deebitanii. Nuclear energy is egaa anniisa nuclear ammoo maaliin safarama? In atomic energy unit AEU dhaan safarama jechuudha. Egaa nuclear energy is maalidha jechuudha? Baay'ee xiqqaataa jechuudha. Isa kanaan baasnee yommuu argannu. Kanaafuu atomic energy unitiin safarraa yookiin immoo mega electron voltiitiin safarraa jechuudha. Egaa one atomic energy unit jechuun c squared times 1 unit jechuudha jechuudha. C squared times 1 unit maaliif formula keenya irraa maal jenneerra E equals to mc squared jenneerra jechuudha. Egaa nucleus keessatti hanga kan safarru atomic mass unit dhaan 1 unit osoo ta'e hanga iddoo kanatti badu kuni asii maal qabna c squared lakkoofsa it is 3.8 times 3 times 10 the power of 3 times 10 the power of 8 meter per second dha jechuudha. So isa kana square yommuu gootan maaliin wal qixa ta'a 1.44 times 10 the power of negative 10 joule ta'a jechuudha. Unity kana kiloogiraamatti jirtaniitu hojjettu jechuudha isa kana argachuudha. So yeroo sana 1.44 times 10 the power of negative 10 joule argattu jechuudha. Isa kana fayyadamtaniit kiloogiraama isa kana fayyadamtaniit c squared yommuu barbaadan 3 baay'isuu 3 9 taati 9 baay'isuu 10 paaworii 16 yommuu lakkoofsa kana baay'istan ishee kam lakkoofsa ishee kana yommuu baay'istan isa kana argattu jechuudha. 1.44 times 10 the power of negative 10 joule argattu jechuudha. Egaa inni biraa unitiin mega electron volt dha jenneerra jechuudha. So tokko mega electron voltiin juulitti immoo tokko tuqaa 6 duwwaa 2 baay'isuu 10 paaworii negative 13 juulii ta'a jechuudha. Kanaafuu haydroo kana lamaan irraa one atomic energy unit is about 931.1 mega electron volt ta'a jechuudha. So hariiroowwan isaan kana fayyadamna jechuudha. Egaa isheen kun eessaa dhufte akka hin jenne jechuudha. Maaliif E is equals to mc squared erga jenneeti M'n keenya kan unity tokko jechuun ishee kana baay'isuu c squared in saffisa ifaa keessan squared gootanitti lakkoofsa kana argattu. Lakkoofsa kam 1.44 times 10 the power of negative 10 joule argattu jechuudha. Hariiroo immoo atomic energy unity fi joule walii qaban kunoo asitti jira. Mega electron volt jechuun immoo joule wajjin hariiroo kana qaba. Isaan lamaan fayyadamtaniit yommuu atomic energy unity fi mega electron voltiin meeqa ta'a kan jedhu calculate yommuu gootan isa kana argattu jechuudha. Alright. The mass defect of an atom can be calculated by egaa akkuma jalqaba dubbataa turre mass defectiin atomii tokko kan calculate ta'u waa isaa dubbachaa jirra jechuudha. Lakkoofsa prootoonii z jechuun lakkoofsa prootooniiti jechuudha. Baay'isuu hanga prootoonii tokko mp jechuun hanga prootoonii tokkooti jechuudha. Fakkeenyaaf hydrogen tuudhumti prootoonii tokko qaba malee warreen kun prootoonii hedduu qabu jechuudha. Fakkeenyaaf helium yoo fudhattan prootoonii 2 fi niutroonii 2 qaba. Kanaafuu 2 baay'isuu hanga prootoonii osoo nucleusii keessa hin galin jechuudha. 1.00728 unit plus A minus Z jechuun immoo number of neutroni dha jechuudha. Egaa fakkeenyaaf X element yoo qabaanne iddoo kanatti X element yoo qabaanne N number of protons plus number of neutrons dha. Z immoo number of
protons idha jechuudha. So number of neutron argachuu barbaadan number of neutron malta A minus Z jechuudha. Number of neutron idha jechuudha. Times mass of neutron also nucleus keessa hin galin jechuudha. Is about 1.00867 unit idha jechuudha. Minus capital M kuni mass of nucleus idha jechuudha. Ega kun asitti ibseera. ZMP the total mass of all protons and A minus Z times Mn the total mass of the neutrons and capital M is the mass of the nucleus of an atom. Formula kanan argachuu keenya dha jechuudha. Using this into the former equation we obtain formula keenya ni jalqaba maal ture maal qabna binding energy or E equals to delta mc squared jenneerra jechuudha. Egaa delta m maal jenneerra isa kana jenne amma iddoo kanatti kan jiru kana jechuudha. Kuno garasitti maal jenne delta m keenya asitti delta m isa kanaan argama jenne jechuudha. Isa kanaan immoo bakka buusnu kana arganna jechuudha. Inni kuni delta m dha com Z times mp plus A minus Z or number of neutrons times mass of neutron minus mass of nucleus is delta m or mass defect damma iddoo kanatti kan jiru times c squared dha jechuudha. Egaa sila waa'ee unity yemmuu dubbannu one atomic mass unit times c squared in meeqa ta'a jenne mega electron volted 931.1 mega electron volt ta'a jenne dubbanneerra jechuudha. So isaan yemmuu wal qixxeeffannu maal arganna? Isaan yemmuu wal qixxeeffannu isa kana arganna jechuudha. Binding energy equals mass defect iddoo amma iddoo kanatti kan jiru mass defect dha times 931.1 mega electron volt din arganna jechuudha. Mass of subatomic particles are jalqabas dubbachaa turre mass of proton is about 1.0072766 units. Mass of neutron is 1.0086654 units and the mass of electron is about 0.0054858 unit ta'a jechuudha. Yookiin immoo naannoo tokko kuma lammaffaa maasii protoniiti jechuudha. Maaltu maasiin elektronii baay'ee xiqqaa ta'uu isaa nutti agarsiisa yookiin immoo hangi isaa xiqqoo ta'uu nutti agarsiisa elektroniin jechuudha. Egaa protonii fi neutroniin yommuu ilaaltan neutroniin xiqqoo ishii caala jechuudha. Sababni isaas neutroniin tokko jechuun protonii tokko ida'uu elektronii tokkooti. Elektroniin hanga xiqqoo kana qabdi waan ta'eef sababa kanaaf hangi neutroniin caala jechuudha. Alright. Then what is binding energy per nucleon? Amma immoo binding energy per nucleon maal inni kan jedhu ilaalaa jechuudha. Binding energy per nucleon Ben is the average energy required to remove an individual nucleon from a nucleus. Egaa binding energy nucleon kan jennuun immoo anniisaa giddu galeessaa nucleusii atomii tokko adda cabsuuf nu barbaachisudha jechuudha. Maalan jedhe anniisaa giddu galeessaa it is an average energy required to remove an individual nucleon from a nucleus. Nucleonii tokkitti yookiin immoo protonii tokko yookiin neutronii tokko nucleus irraa buqqisuuf yookiin immoo nucleus irraa adda baasuuf anniisaan barbaachisu binding energy per nucleon jennaan jechuudha. Maalan jedhe tokko qofa yookiin protonii tokko yookiin neutronii tokko nucleus irraa buqqisuuf anniisaan barbaachisu binding energy per nucleon jedhama jechuudha. Adda baafadhaa qabadha. Binding energy jechuun nucleus tokko adda caccabsuuf kan gaafatudha jechuudha. Walumaa galatti jechuudha. Binding energy per nucleon jechuun anniisaa giddu galeessaa nucleonii tokko yookaan protonii tokko yookiin neutronii tokko cabsuuf gargaara. Fakkeenyaaf iddoo kanatti ilaalaa. Iddoo kanatti yoo ilaaltan binding energy per nucleon of hydrogen 2 osoo barbaanneeti kan protonii tokko qofa neutronii kanarraa adda baasuu danda'u barbaanna jechuudha. Yookiin immoo kan helium osoo barbaanne protonii tokkoo fi neutronii tokko itti daballeet tokkoon tokko protonotaa fi neutronota helium uuman kana tokkosa fakkeenyaaf protonii ishee tana duwwaa osoo buqqisuu irraa barbaade anniisaan na barbaachisu maal jedhama binding energy per nucleon jedhama jechuudha. Hunduma isaa diiguuf kan na barbaachisu immoo binding energy jedhama yookiin immoo total or net binding energy jedhama jechuudha. Alright. It is one of the most important experimental quantities which is defined by Ben is equals to Ben jechuun maal jechuudha ree
binding energy per nucleon dha jechuudha. Egaa akkuma hii keenya irratti dubbanne binding energy or the net binding energy divided by mass number dhaan arganna jechuudha. Where B is net or the total binding energy and A is mass number, not atomic number, mass number of an atom or number of nucleons. Mass number A jechuun maal jechuudha? Number of neutrons plus number of protons dha jechuudha. So isa kana hiruudhaan arganna jechuudha salphumatti. Alright, mee fakkeenya kana hojjennu. Example 7.2. You know that an atom of oxygen has the form of oxygen 16 with atomic number or proton number 8. Egaa oxygen inni kun stable kan ta'edha jechuudha. Lakkoofsa hanga 16 lakkoofsa atoomaa yookiin immoo protonota 8 qaba jechuudha. Egaa oxygenii kan jechisiisu protonii 8 qabaachuusaa akka ta'e ni beektu jechuudha. Wanti oxygenii 8 qabu kamiyyuu wanti protonii 8 qabu kamiyyuu oxygenii jedhama jechuudha. Isotopii biraa qabaachuu danda'a. Garuu isotopii dhuma oxygenii jedhama jechuudha. Wanti immoo protonii 9 qabu elementii biraati jechuudha. Ammal jira, what is the mass defect in oxygen nucleus? Mass defect in oxygen nucleus keessa jiru meeqa? Kana jechuun niwutiroonoonni fi pirootoononni oxygenii keessa jiran 16 kunneen oxygenii uumuudhaaf hanga isaanii hammam gatanii, hammam dhabanii, hanga isaanii kophaa kophaatti qabaatan irraa kan jedhu barbaanna jechuudha. B. What is the binding energy per nucleon in oxygen? Annisan nucleonota oxygenii tokko cabsuudhaaf barbaachisu immoo meeqa? Tokko qofa. Kana jechuun prootonii tokko 16 kana keessa prootonii tokko qofa cabsinee oxygenii keessa baasuudhaaf annisan nu barbaachisu hammami? That's what we call binding energy per nucleon in oxygen. Okay. Let's do it. Mee hin hojjenna jechuudha gaafii kana. It's so simple. Givenota keenya irraa kana jechuudha. Givenota keenya tokkoon tokkoon haa barreeffannu. Given, first we are given or they are known number of, we have 16 number of nucleons, nucleonota 16 qabna. Mee jalqaba maasiin prootonii keenya meeqa akka ta'e habarru. Mass of proton is about 1.00728 unit, and mass of neutron is slightly greater than mass of proton. Sababa isaa isinitti meera 1.00876 atomic mass unit jedhee kanan ka'u kun atomic mass unit akka ta'e beekuu qabdu jechuudha. Then mass of nucleus M kan jennu sana jechuudha. Mass of oxygen nucleus which is equals to mass number dha jechuudha. Meeqadha? Gubbaa irratti kan nu kenname kana it is 16 unit, and number of protons are given 8. Oxygen want proton is at qabu kamiyyu oxygen jedhama jenneera. And then number of neutrons are A minus Z, which are 16 minus 8 equals 8. Lakkoofsota neutroni 8 qaba jechuudha oxygen. Sababni isaas gubbaa irratti kan barraa'u kuni neutron plus proton jenneera jechuudha. Protoniin 8 ta'e neutroniin 8 ta'uu nutti agarsiisa jechuudha. And then itti aansuudhaan kan nu kenname maalidha jechuudha, yookiin immoo hariiroon nu beekuu qabnu 1 atomic energy unit equals 931.1 mega electron volt ta'uusaa kan nutti agarsiisudha. Isa kana salphifachuuf kan fudhanneedha jechuudha. Akkamitti akka finne sira ilaalleerra duubatti deebitanii mirkaneeffachuu dandeessu jechuudha. Alright. Mee amma tokkoon tokkoon isaaniitiif furmaatatti adeemu. Irratti maalidha kan gaafatamne? Solution. Irratti maalinni kan nuyi gaafatamne? A. Okay, solution. A maalluun jedhe jechuudha. A mass defect in oxygen. Mass defect. Nucleusin oxygenii uumuudhaaf prootonoonni fi niwutiroonoonni oxygenii keessa jiran hanga ammamii gatanii kan jedhudha jechuudha asitti kan gaafatan. So it is very simple. The mass defect formula is equal to number of neutrons times mass of one proton, number of proton times mass of one proton, plus number of neutrons, which is A minus Z,
times mass of one neutron minus mass of oxygen nucleus. Isa kanaan arganna jechuudha. Delta M equals, egaa iddoo kanatti delta M dha barbaada kan jirru. Delta M equals number of neutronin keenya 8 kennamaadha jechuudha. Kan oxygenii kan nu kenname elementii keenya asitti barreeffannu oxygen 16 8 nu kenname jechuudha bifa kanaan. So times hang protonii tokko immoo is about 1.00726 unit to 8 unit plus A minus zin 8 jennee irraa jechuudha. 8 times 1.00876 unit minus mass of nucleus in keenya isa kanadha jechuudha. A keenya 16 unit dha jechuudha. Atomic mass unit dha jechuudha. Unit jennee kan jiru kun jechuudha. Okay, amma kallattumaan gara furmaata keenyatti deemna. Lakkoofsa kana waliin baay'isnu. 8 baay'isuu lakkoofsa kana meeqa arganna? 8 tuqaa duwwaa 5 8 2 4. 8 tuqaa duwwaa 5 8 2 4. Egaa scientific calculator keessan fayyadamuun dagatina. 8 tuqaa duwwaa 5 unit atomic mass unit plus isa kanas yemmuu waliin baay'istan 8.06936 unity argattu jechuudha minus 16 unit. Egaa isaan kana lamaan walitti ta'idaanu dursineet isaan kam kunoo isaan kana lamaan dursinee walitti ta'idaanu kana lamaan immoo walitti daanu meeqa arganna? Delta M or mass defect will be isaan kana lamaan walitti daanu 16.12760 unit minus 16 unit arganna. Kana lamaan immoo irraa mass defecting keessan maal isinii ta'a jechuudha? Is about 0.1276 units in it. Kuni mass defecti nucleus oxygenii keessatti argamudha yookiin immoo nucleus oxygenii uumuudhaaf protononni fi neutrononni 16 kunniin hanga amma kana gataniiru jechuudha. Mee biitta dabarru biirratti maalidha kan gaafatamne? Biirratti binding energy gaafatamne jechuudha. Binding energy. Egaa binding energy gosoota lamatu jiru. Lamaan isaanii fuuni hojjanna. Mee jalqaba irratti first beenii hojjanna. Net binding energy hojjannu jechuudha. No, I'm sorry. biyya hojjannu. Net binding energy dha jechuudha inni kun. Inni kun akkamitti argama? Defect mass times c squared tiin argama jechuudha. Mass defectiin meeqa arganne? Calculate goone jechuudha. Duubatti deebitanii ilaaluu dandeessu. 0.1276 unit arganne jechuudha. So, isa bakka buufanna. Meeqa arganne? 0.1276 unit times ega c squared din kuni 1 times 1 atomic mass unit times c squared jechuun meeqa ta'a jenneerra? 931.1 mega electron volt ta'a jennee dubbaneerra jechuudha. Ishee kana duubatti deebitanii ilaaluu dandeessu. So salphumatti isaan baay'isnaa jechuudha. C squared iddoo jedhu kana calculate goone fidanneerra waan ta'eef 931.1 mega electron volt. Mega dha capital ta'uu qaba kuni mega electron volt. Egaa 931 kanan jedhe kana maaliif kitaabni keessan kitaaboleen tokkos yeroo baay'ee isa kana fayyadamu garuu more precise yemmuu fakkeenyaaf online wantoota garaagaraatti argitanii yoo ilaaltan 900 fi isa kana jechuudha 900 fi 31.5 fayyadamu jechuudha yeroo baay'ee doesn't matter kitaaba keessanii wal fakkeessuufan bifa kanaan fudhadhe jechuudhaanis lakkoofsota kana yemmuu waliin baasnu binding energy keessan meeqatu argama jechuudha binding energy kana lamaan yemmuu waliin baasnu kan argannu it is about 118.86 mega electron volt ta'a jechuudha. Kuni binding energy waliigala maal keessatti argamu oxygen keessatti argamudha jechuudha. Lammaffaa irratti kan nuyi barbaaduu dandeenyu maalidha? Ben binding energy per nucleon. Proton yookiin neutronii oxygenii tokko buqqisuudhaaf anniisaa xiqqaan yookiin giddu galeessaa mamitu barbaachisa jedhudha. It's so simple BE divided by A.
B is 118.86 mega electron volt divided by A is 16 unit. So then will be or binding energy per nucleon will be lakkoofsa kana yemmuu wal hirtan meeqa argattu 7.42 mega electron volt per nucleon argattu jechuudha. Per nucleon tokko yookiin immoo yookiin electron tokko yookiin proton tokko kan oksijiinii cabsuudhaaf anniisaan nu barbaachisu inni xiqqaan isa kanadha jechuudha. Kanaafuu kan ayiranii olaaltan fakkeenyaaf ayiranii baay'ee guddaadha. Naannoo 8 tuqaa wayitii jechuudha. Okay, baay'ee gaariidha. The other is nuclear stability. Amma immoo kan laallu stability maaliti? Nucleusity jechuudha. Tasgabbaa'ina nucleusii kana kan murteessu maalinni? Nuclear stability is determined by the binding energy per nucleon. Kanaafuu binding energy per nucleon kan jenne kuni lakkoofsi sun guddaa ta'uun nucleusii sana cabsuun baay'ee cimaa ta'e akka namatti agarsiisaadha. Eenyuun jedhe binding energy hin jenne binding energy per nucleon. Ben, not PE. The net binding energy of a nucleus is that of nuclear attraction minus the disruptive energy of the electrostatic force. BE yookiin immoo net binding energy maalidha jechuudha? Nuclear attraction kan strong force irraa argannu minus disruptive energy from proton repulsion. Wal dhiibuu protonota yookiin immoo anniisaa diddaa wal dhiibuu protonota anniisaa nuclear attraction irraa argannu irraa hir'achuudhaan anniisaa walii galaa nuyi argannu net binding energy jennaani jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Net binding energy equals energy from strong nuclear force minus energy used to overcome proton repulsion. Egaa net binding energy yookiin BE kan jennuun anniisaa strong force irraa argamu irraa maal hir'isna? Anniisaa immoo wal dhiibuu protonota moodhaaf qisaasa'e yemmuu irraa hir'isni argannu net binding energy arganna jechuudha. The greater the number of protons is the stronger the disruptive electrostatic force. Egaa protononni akkuma baay'achaa deemaniin yookiin immoo atomic numberiin akkuma baay'achaa deemuun humni wal dhiibuu electrostaticsii dabalaa deema jechuudha. Which is why very large nuclei like uranium can become unstable and radioactive. Sababa kanaaf jechuudha. Large nucleusonni yookiin nucleusonni protonotaa fi neutronota hedduu qaban kan isaan maal ta'uu dadhabaniif kan isaan stable ta'uu dadhabaniif sababni isaas fakkeenyaaf protonii iddoo kana jiraate protonii iddoo kanaaf protonii iddoo kana strong force walirratti hin dalageessu. Maaliif strong forcein protonii inni kun dalageessuu danda'u fageenya gabaabduu wayii deemuu dandeessi jechuudha. Xiqqoo wayii deemuu dandeessi jechuudha. Kan isa kanaatis akkasuma xiqqoo wayii. Kanaaf protoniin kun waliin harkisanii jechuudha. Maaliif strong force iddoo kana qaqqabuu hin danda'u. Garuu immoo protonii iddoo kana jiruu fi protonii iddoo kana jiru ammas humna wal dhiibuu walirratti dalageessu jechuudha. Infinity dha jennee irraa jechuudha. Rangein maalii kan electrostatic repulsion jechuudha. Baay'ee gaarii. Any system will always try and move to a state of lower energy or more stable state. Egaa systemni kamiyyuu uumama keessatti yookiin hawaa keessatti sadarkaa energy gadaana irratti yookiin immoo ground state yookiin immoo state tasgabbaa'ina irratti of arguu barbaada jechuudha. Kana gochuudhaaf elementoonni maal godhu yookiin atomoonni maal godhu wantoota garaagaraa raawwatu jechuudha. Itti ilaalaa deemna radioactivity keessa galu calallaawwan garaagaraa gallakkisu yookiin partikiloota garaagaraa gallakkisu itti dhufna jechuudha gara fuulduraatti. As nuclei get heavier than helium, akkuma nucleusonni helium irra guddachaa deeman, their net binding energy per nucleon grows more and more slowly and reaches its peak at iron, which is 8.8 mega electron volt per nucleon. Egaa nucleusonni akkuma helium irra caalaa deemaniin binding energy per nucleon isaanii kam ilaalaa jiranu yamma stability kan murteessu binding energy osoo hin ta'in binding energy per nucleon dha jechuudha. Adeemsa keessa guddachaa deema. Kun yoo ilaaltan fakkeenyaaf kun hydrogen dha naannoo kanadha jechuudha. Binding energy per nucleon isa garri olii kun binding energy per nucleus dha naannoo kanadha. Iddoo kanammoo yoo ilaaltan naannoon kun hydrogen naannoo kanatti argama. Inni kun helium dha. Asoo dhuftan guddatee dhufeet garuu ayiranii booda immoo giraafiin keenya maal ta'a? Giraafiin asii olee guddata. Ayiranii booda garuu
gadi xiqqaachaa deemet elementiin hin dhuma uranium 238 xiqqaadha jechuudha. Fakkeenyaaf ayiranii naannoo 8 tuqaa wayiiti kana 8 naannoo kana 8 ol darbeera 8 tuqaa wayiiti sana booda 8 tuqaa wayi gadi bu'a jechuudha. Naannoo 7tti gadi dhufa jechuudha. Gadi xiqqaata jechuudha. Egaa kanaafuu binding energy per nucleon guddaa kan qabu for your information eenyudha jechuudha re iron 56 dha jechuudha. It is the most stable in the universe. As nucleons added, the total binding energy increases, but so does the total disruptive energy of the electrostatic forces. And once nuclei are heavier than that of iron, the increase in disruptive energy has more effect than the increase in binding energy. Ega adaduma nucleononni dabala deemanin nucleonota hedduu qabaanne jechuudha. Aduma dabala deemanin total binding energy dabalaati deema jechuudha. Sababni isaas anniisan tokkoon nucleononni kuni yookiin proton neutronni kuni gallakkisan jiraata walitti dhufuudhaaf jechuudha. Garuu immoo ammasuma disruptive energy kunis dabalaati deema jechuudha. Sababni isaas electrostatic force neutronin protonin iddoo kana jiruu fi protonin iddoo kana jiru wal dhiiba kan iddoo kana jiruu fi kan iddoo kana jiru wal dhiiba humni dhiibu kuni in guddata jechuudha garmalee. Nucleus kun heavy yemmuu ta'u uranium fa thorium fa yemmuu ta'u jechuudha. Ni guddata jechuudha. Yeroo kana disruptive energy kuni humna wal harkisuu yookiin immoo binding energy kana caalaa dhiibbaa guddaa qabaata jechuudha. Dhiibbaa guddaa qabaata jechuudha. Kanaaf nucleosonni baay'ee gurguddaa ta'an unstable sababni isaan ta'aniif kanaafidha jechuudha. Electrostatic repulsion ni dabala. Strong force immoo strong force egaa jalqabas dubbadheera protonin iddoo kana jiruu fi protonin fiixee kanarra jiru gonkumaa strong force walirratti dalageessuu hin danda'u. Because a strong force is a short-ranged force. For example, the binding energy per nucleon of uranium, which is at the end of the periodic table, decreases to about 7.6 mega electron volts. Fakkeenyaaf kan ayiranii meeqadha jenneerra naannoo 8.86 jenneerra. Maaltu binding energy per nucleon isaa jechuudha. Kan uranium garuu atamii baay'ee isa guddaa fi periodic table irratti isa dhuma irratti argamu meeqatti gadi bu'a naannoo 7.6 mega electron voltiitti gadi bu'a jechuudha. Egaa chemistry keessatti waa'ee periodic table ni yaadattu jechuudha. Periodic table elementootaaf kaa'amee jira jechuudha. Fiziistonni immoo asitti maal fayyadamu? Nuclide chart waan jedhamu fayyadamu jechuudha. Nuclide chart. Nuclide chartiin kun isotoopota hundaaf maal qaba jechuudha? Chartii qaba yookiin gabatee qaba jechuudha. Egaa inni kun graafii duwwaa miti. Kun graafii duwwaa osoo hin ta'in chartii isotoopota yookiin immoo nucleosota hundaati jechuudha. Egaa hydrogen michaan fakkeenyaaf amma hydrogen 7tti deemuu dandeenya. But it is less stable dha malee jechuudha. Dafeet waan biraatti jijjiirama. Dafeen turu malee hydrogen qofti hamma 7tti deemuu dandeenya jechuudha. So inni asitti ilaaltan kun graafii osoo hin ta'in maalidha? Chartii dha yookiin immoo akkuma periodic table dha jechuudha. Fakkeenyaaf ilaala. Amma naannoo 0 yookiin naannoo 10 kanatti kan arginu isa kanadha jechuudha. Fakkeenyaaf hydrogen 1 hin jira, hydrogen 2 hin jira, hydrogen 3 hin jira, hydrogen 4, hydrogen 5, hydrogen 6, hydrogen 7 qabaachuu dandeenya jechuudha. Egaa kana keessaa stable kan ta'an hydrogen 1 fi hydrogen 2 qofa. Helium bira odaqtan helium 3 fi helium 4 tu stable dha. Lithium bira lithium 6 fi 7. Beryllium bira odaqtan beryllium 9 qofatu stable dha. Boron bira odaqtan boron 10 fi boron 11 stable dha. Carbon 12 fi 13 amma ta'e stable dha. Akkanuma jechaa deema kun amma yoo guddisne baay'ee fagoo deemaa jira. Bifa kanaan kun isotoopota hundaati jechuudha kan nuclear physics keessatti itti fayyadaman jechuudha. Kun amma nuclide chart jedhama. Chartiin kun isa kanadha jechuudha. Kan isa kana iddoo tokkotti walitti xiqqeessan. Egaa akkuma asitti ilaaltan naannoo kanatti yoo ilaaltan iddoon daalachaa kun asirratti maalidha? Iddoo nucleosonni stability ta'anidha jechuudha. Sararri immoo iddoo kana sararamee argitan kana sarara isa kana jechuudha. Meerra deebee sararri isitti agarsiisa. Sarara isa kana fakkeenyaaf sararri isheen tuni jechuudha. Sararri isheen akkana deemtu tuni iddoo lakkoofsi niwutiroonii fi lakkoofsi pirootoonii itti walqixa ta'udha. Egaa kun gara gadiitiin argamu chaartii kanaan Z dha lakkoofsa niwutirooniiti. Kun immoo lakkoofsa niwutirooniiti jechuudha. So fakkeenyaaf hamma naannoo 30tti almost hamma naannoo 20tti lakkoofsi pirootonotaa fi niwutiroonota niwukileesiin tasgabbaa'uudhaaf waluma qixadha jechuudha. Waluma qixadha walitti dhiyaata jechuudha. Garuu yoo gara na siqxan
Nucleosoonni stability ta'uudhaaf yookiin immoo tasgabbaa'uudhaaf lakkoofsa niitiroonotaa hedduu barbaadu jechuudha. Fakkeenyaaf iddoo kanatti naannoo 80 dhuftan iddoo kana miti stabilitiin kan elementii iddoo kanatti uumamu jechuudha. Niitiroonota hedduu barbaada. Naannoo niitiroonota 170 barbaada jechuudha kun naannoo kana. Naannoo 170. Kanaafuu elementiin lakkoofsa pirootoonii 80 qabu tokko stable ta'uudhaaf niitiroonii meeqa qabaachuu qaba? 170 qabaachuu qaba jechuudha. Yoo xiqqaate naannoo sana tilmaamanan jechaa jira. So isa kanadha jechuudha. Iddoo kanaan ala warra jiran diimaan kun hundi isaanii unstable kanneen ta'anidha jechuudha. Egaa kutaa irraa keessatti kan laalle gabaabsinee yommuu ilaallu the summary of today's lesson, the nucleus is held together by a strong nuclear force. Egaa nucleusiin kan walitti qabame strong nuclear force dhaan jennee ilaalleerra. The weak nuclear force is responsible for decay and transformation. Egaa weak nuclear force kun radioactive decay daaf sababa kan ta'udha. Akkasumas immoo elementii suni yookiin atoomiin tokko gara atoomii biraatti akka caccabuuf yookiin immoo akka burkutaa'u sababa ta'a jenneerra. And then nuclear binding energy is the minimum energy that is required to disassemble the nucleus of an atom into its constituent nucleus. Egaa binding energy kan jenne anniisa xiqqaa nucleusii atoomii tokko gara niikuloonota inni irraa ijaarametti yookiin pirootoonota fi niwutroonota inni irraa ijaarametti caccabsuudhaaf anniisa xiqqaa barbaachisuun nuclear binding energy jennaan jechuudha. Maal? Nuclear binding energy or simply binding energy jennaan. And then bend or binding energy per nucleon help us to compare the stability of different nuclei. Tasgabbaa'ina nucleusii tokko kan ittiin ibsinu binding energy osoo hin ta'in binding energy per nucleonidha jechuudha. Kanaafuu kan binding energy per nucleon olaanaa qabu inni eenyudha? 8.886 mega electron volt kan qabu per nucleon kan qabu ironidha jechuudha. Iron 56. The most stable nucleus in the universe. Inni kuni most iron 56 the most stable atomidha jechuudha. Iron 56 is the most stable nucleus and the heavier elements become less stable. Warra gurguddaan immoo warra akka uraniumii fa'aa uraniumii 238. Egaa 94 natti fakkaate lakkoofsi pirootoonota isaa garuu niwutroonii hedduu qaba jechuudha. Kanaafuu yeroo kana inni immoo 7 tuqaa wayitti gadi bu'ee jechuudha. I think 7.76 naannoo sana. Kanaafuu inni stable ta'e inni guddaan ironidha jechuudha. Sanaa gadi warra jiranis saraa ol warra jiranis less stability warreen qabanidha jechuudha. Egaa walumaa galatti har'aaf kanadha kanan isiif dhiyeessee dhufe. Kutaa itti aanu keessatti 7.2 radioactivity waliin eegalla jechuudha. Egaa isinis channel subscribe gootanii subscribe gochuudhaan maatii ta'a. Subscribe yoo gootan immoo viidiyoo like share gochuun dagatina caalmatanii deeggaruu barbaaddan yommuu viidiyoo kiyya ilaaltan VPN banadha. Akkasumas maateriiwwan barnoota garaagaraa argachuu barbaaddan community telegram keenya join godha, kan Facebook join godha, TikTok join godha, akkasumas Instagram hunda irratti ni argamna jechuudha. Kana walitti fooyyessinee akka isiniif dhiyaadhuuf immoo laayikiin keessan, sheeriin keessan, yaadni keessan baay'ee murteessaadha. Waan dandeessanii hirmaadha. Amma viidiyoo itti aanuun wal arginutti fayyaa nagaanaaf ta'a. Sirriitti dubbisaa, sirriitti qophaa'aa, barnoota gaarii baay'een isin jaalladha.